Waaqii guddaa. Waaqii keessa nama beeka. Guyyaa tokko cheerchi kan dhufee akki dabana dhukkubee saabii humna dhukkubee eeguma siin bahee gaddeebi'ee mana galee ammoo waaqina fayyisaa hidhaas dhufee akka tasa qoonqollee barsiisuu jiranii bakka akka dabana dhukkubee saabii ganna micciiraa taa'uu dadhabee dhiis waaqin fayyisaa hidhee akkuma eegadhee yoo paaster Abiraam Calla'u nama dhuraa gad micciirodhu aggisum sunarra dhaabbatee waaqa maqaan isaa ulfaatu. Amen. Ammallee guyyaa tokko dhufee odotaa'uu paasterii Callaa nam rakkoo mana dhibee gaddii mana dhibee guyyaa sadii abbaa mana hiyyaa waliin dubbistu ture akka daba bakka seexanii mannuadha akkanuma rafnee bullee haana asii waan galu abbaan mana kee koflaan na eegabboo Kasi nama beeka waan asii si dhibe waan mana si dhibe dhuftu asii galtu sirra baddi wani